Ameerikaa fi Israa'el marii dhukaasa dhaabuu Hamas waliin gaggeeffamaa ture adda kutuu beeksisaniiru. Gareewwan marii dhukaasa dhaabuu keessatti hirmaachaa turanis Qaataar keessaa deebisuu mirkaneessaniiru. Kim Jong Un gamtaan Kooriyaa kaabaa fi Raashiyaa gadi fagaachaa yeroo jirutti waraanni isaanii waraana guutuuf akka qophaa'u ajajaniiru. Tarkaanfiin kun Yuukireenii fi biyyoota dhiyaa biratti rifaatuu guddaa uumuun dhagahame. Ameerikaa fi Israa'el marii dhukaasa dhaabuu Hamas waliin gaggeeffamaa ture adda kutuu beeksisaniiru. Gareen marii dhukaasa dhaabuu keessatti hirmaachaa tures Qaataar keessaa deebi'uu beeksisaniiru. Ergamaan addaa Ameerikaa Steve Witkoff garee Falastiin Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuu irra ga'uuf fedhiin qabu jechuun dubbate. Witkoff yaadni yeroo dhiyoo Hamas irraa dhiyaate dhukaasa dhaabuu irra ga'uuf fedhii dhabuu erga dubbatanii booda marii gabaabaa waraanni Israa'el Gaazaa irratti dhaabbachuuf kaayeffate adda kutuu isaanii dubbataniiru. Witkoff ibsa kamisaa adoolessa 24 kennaniin kana kan dubbatan yoo ta'u, waajjirri muummicha ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu immoo Israa'el garee marii irra ture Qaataar irraa waamtee jirti jedheera. Israa'el walii galtee dhukaasa dhaabuu dhorkite jechuun irra deddeebiin kan himate Hamas dubbii Witkoff kun baay'ee na ajaa'ibsiise jechuun ibseera. Biyyoonni kunneen waraana Gaazaa balaaleffatu malee Israa'el waliin hidhata guddaa qabu jechuunis dabale. Jalqaba guyyaa kana Hamas bu'uura dhukaasa dhaabuu giddu galeessitoota Qaataar, Masrii fi Ameerikaaf ergeen deebisaa isa haaraa dhiyeessee jira. Waajjirri Netanyaahuu deebii kana argachuu isaa mirkaneessuun gamaggamaa jiraachuu ibse. Haa ta'u malee gamni lachuu qabiyyee isaa hin ibsine. Gama biraan gabaasni guyyaa har'aa adoolessa 25 sa'aatii booda ba'ee akka agarsiisutti mariin dhukaasa dhaabuu Gaazaa irratti taasifamu torbee dhufu deebi'ee eegaluu danda'a jechuun gabaasni Alqaahiraan Niwus Masrii irraa ifa godheera. Kunis Israa'el deebii Hamas ganama kana kenne gamaggamuu hordofeeti. Kim Jong Un gamtaan Kooriyaa kaabaa fi Raashiyaa gadi fagaachaa yeroo jirutti waraanni isaanii waraana guutuuf akka qophaa'u ajajaniiru. Tarkaanfiin kun Yuukireenii fi biyyoota dhiyaa biratti rifaatuu guddaa uumuun dhagahame. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un torban kana dorgommii meeshaa waraanaa dhukaasa kallattiin gaggeeffamu to'achuu isaaniitiin humnoonni isaanii waraana dhugaaf akka qophaa'an gaafataniiru jechuun miidiyaan biyyattii gabaaseera. Ergaan abiddaa kun kan dhufe loltoota Kooriyaa kaabaa fi meeshaalee waraanaa dabalate waraana Raashiyaa Yuukireen keessatti gaggeessaa jirtu deeggaruuf bobbaasuu dabalata. Walitti dhufeenyi waraana Pyongyang fi Moskoo gidduu jiru guddachaa dhufuu isaatiinis jedhameera. Akka dhaabbanni oduu Kooriyaa kaabaa jedhutti Kim loltoonni isaanii lola hunda keessatti diina balleessuun yeroo kamiyyuu waraana dhugaaf akka qophaa'an akeekkachiisaniiru. Odeeffannoon Kooriyaa kibbaa fi dhaabbilee biyyoota dhiyaa irraa argame akka agarsiisutti bara darbee loltoonni Kooriyaa kaabaa 10,000 lakkaa'aman naannoo Raashiyaatti ergamaniiru. Kim Jong Un walgahii dhiyeenya kana ministeera dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov waliin taasisaniin Kooriyaan kaabaa duula waraanaa Raashiyaa kanaaf deeggarsa guutuu akka qabdu irra deebiin mirkaneessaniiru. Biyyoonni lamaanuu qoqqobbii idil addunyaa cimaa jala kan jiran yoo ta'u, bara darbee pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin daawwannaa hin baramne Pyongyangitti taasisuun waliigaltee ittisaa waliin mallatteessaniiru. Kanaanis walta'iinsa tarsiimoo isaanii gadi fageessuun ni yaadatama.